Miidiyaa hawaasaa irratti dhugabaatiin nama kanaa nama hunda baay'ee wal gaafachiisaa ture. Jireenya isaas tokko jedhee yoo jalqabu hojii qoricha namatti gochuu fi gocha seexanaan xaxame keessatti jireenya isaa dabarsaa ture. Warra hin amanin irrattis akkasumas immoo addunyaa lafaa irratti balaa iccitii akkamii fi sochii akkamii gochaa akka ture jireenya isaas tokko jedhee yoo jalqabu hojii qoricha namatti gochuu fi gocha seexanaan xaxame keessatti jireenya isaa dabarsaa ture. Akkasumas hojiiwwan dukkanaa karoora diinaa iccitii ta'an kan ifa baasu viidiyoo iccitii guddaa qabatee addunyaaf dabarseera. Namni baay'een jireenya keessan irratti akka dhufuu fi baay'ee akka irraa baratan nan amana. Jireenya kootiin gooftaan erga argadhee booddee waa'ee kadhannaa saba akkan hidhachiisu naaf boomeera. Waa'ee humna kadhannaa waaqayyoon osoon hin beekin gooftaa osoon hin fudhatiin dura waan baay'ee beekan ture. Namni baay'ee guddaa fi beekamaan tokko gara magaalaa sanaa dhufaa waan ture. Nan yaadadhaa kan jedhamne akkas ture. Magaalaa kana keessa yoo jiraattan humni kadhannaa nama kanaa yookaan isin ajjeesuu yookaan immoo isin jijjiiruu danda'a nun jedhan. Inni waldaa keessaa akka hin turreef jibbaa fi adda addummaa uumaan ture. Ammas immoo irrinni kun namoonni akka sirreessan naaf goota jedhee na ajaje. Akkasuma immoo saba kadhannaa kan hojii seexanaa fi dukkanaa diigan akka naaf kaastuun barbaadaa naan jedhe.